Ayyee Dr. Xilaayee Taaddasee ammas baga nagaadhaan deebitanii dhuftanii keessummoota keenyaa fi sinaaraa miti kanaan duras waa'ee saayinsii hawaa kanarratti gaaffii tokko kaasnee waliin mari'achaa turre. Ammoo waa'ee Artemisii kana Artemisii 1 2 3 jedhamee jiru kana ergama gara ji'aatti deemu kanarratti illee irra deddeebisnee dubbanneerra. Kan dubbannu Artemisiin tokko Artemis 1 hin deemini. Amma deemtee deebiteetti Artemis 1 ergama ishee raawwattee deebiteetti. Maal qabdee turte akkam ture achi geessee deebi'uun see kun? Obbo Faqaaduu galatoomi carraa kana naa kennuudhaafi sifi VOA akka maleen galateeffadha. Artemis tokkoffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 kana tureeti deebi'ee karoorawwanii fi kaayyoo tokko jira fakkeenyaaf kaayyoo 123 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessaa tokkumaatu odoon hojjetamin deebi'ee sanis rakkoo gartee communication rakkoo communicationii waan sanirraa waan dhufe asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin si garsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf space launching system jennaani yookiin sistema rokkeetii garteetti saatalaayitii kana itti furguggeessan yookiin launchitti goonu kana sirritti hojjetee jiramoo sirritti waan barbaadamu sani sirritti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu san hubachuu fi duraanuu kan Artemis tokkoffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennuun jira like Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Florida jiru achi ground system jira. Lafarratti kan instrumentii itti furguggeessan kan hojjetamu launching park jennuun inni kuni sirritti hojjechaa ture moo sirritti SLS rokkeeticha waliin wal simaa turanii kan jedhu kanallee sumarratti sirritti hubatamee jira. Sadaffaan Orion spacecraft yookiin doonii hawaa Orionidha. Orion kuni ilmi namaa hangammaa saatalaayitoota hojjete keessaa sammuu isaa sirritti fayyadamee ilmi namaa the maximum like beekumsuma qabu kana ilmi namaatti fixee kan hojjeteedha. Orion waliin kubsaatii 10tu deeme. Kubsaatiin 10 kuni Orion waliin European Service Module kan jedhamu jalatti jiranii oguu orbiitii lafa kanaa lakkisee orbiitii ji'a seene wanni kurnan san lakkise jechuudha. Kurnan san garii ji'arra qubataa garii immoo ji'uma kana naanna'ee kubsaatii tokko qofa karakkoon itti dhufte sanis communicationii hangammaa communicationii isa waliin argachuu hin danda'amne. Gaarii akkuma waliigalaatti akkuma kanaan dura dubbanne Artemisiin tokko kuni ergama kan yaaliidha. Kanaafuu akka waliigalaatti yaaliin suni wanti irraa eegamu guuteera argameera jechuun danda'ama. Guutumatti argame. Guutumatti wanni gartee irraa barbaadamu sani guutumatti fixee jira. Kanaafuu Orion'n illee certified ta'e jechuun xalayaa waraqaa ragaadhaa argate jechuudha. Ammas ground systemiinis akkasumatti dabre jechuudha. Kanaafuu Artemis lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa akkas cufumaa'u godhuu ni danda'a jechuudha. Erguu ni danda'a jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Mee kana wal qabatee kan immoo dhageenye isin garee yookaan tiimii waa'ee qilleensa haala qilleensa hawaa qoratu keessa kan hojjettanu. Gareen keessan kun naasaa keessatti moo'ee badhaasallee argatee jira. Mee waa'ee sana nutti himuu dandeessu? Guruppiin keenya tiimiin keenya kun Space Weather Team jedhama. Tiimiin kun 24/7 wanni godhaa turre gargaaraa turre. Meeshaalee dosimeetir kan jedhaman isaan hedduu Oraan keessa Oraan alasaa keessa isaa bakkee hedduu keenyee turre. Kanaafuu daataa nu ergaa ture dosimeetiriin sanii daataa kana laayifiidha. Laalaa turre nuti analysis goona. Kanaafuu kanaan alammas amma wanni badhaasatti arganneef badhaastichi kun prestigious badhaasa kan jedhamu naasaadha. Guruppiidhaaf kennama. Inni kun wanni nu kennameef moodeelota tokko hojjechaa jirra. Moodeelii gartee wanni godhuu danda'u. Maali haala gartee qilleensa aduurraa dhufu haa ta'u raadiyeeshinii aduurraa ka'u kana odoon ka'in dura guyyaa kana ni ka'a jedhee kan gartee forecast godhu. Isa kana moodeelota hedduu hojjechaa jirra. Kanaan alammas boordii jira maali daashboordiidha qaba Oraan. Daashboordiin kuni astiroonaawonni oggochi keessa taa'an yookiin immas ji'a irratti ogguu gabbu'an lafa ji'a irra ogguu deeman taableetii qabani. Taableetii kanarratti aapsii hojjenneeniifii jirra. Weezarii achumatti space weezarii kana dhiiroo raadiyeeshinii ni dhufamu yoom dhufaa achumarratti ilaalaati hojjetan jechuudha. Wanni akkasii hojjenne waa hedduudha hojjechaa jirra hangamma. Anilleen moodeelii lamaan mataa kiyyaan hojjedhe maqaan kiyyaan kan ba'e lamaa jira. Amma tokko guyyaa 3 dura bahee jira. Kanneen kana kan fakkaatanii fi badhaasa arganne jechuudha. Dhumarratti gaaffiin tokko egaa Artemiisiin kun egaa ergamni Artemiisii kun jalqabee asii oduu baay'ee argine tokkumaa inni biyyoottan Afrikaa waliigaltee Artemis yookaan Artemis Accord waan jedhamu mallatteessanii kana keessaa Ruwaandaanii fi Naajeeriyaan Afrikaa keessaa biyyoota jalqabaatii waan jedhu oduun tokko baay'ee ture. Maal jechuudha ergamni Artemis kun biyyoota Afrikaa biyyoottan guddataa jiranuuf biyyoottan alaatii fi biyya biraatii fi maal fayyada? Waliigaltee mallatteessan jechuun kun iyyuu maa inni mataan isaa? Gaaffii guddaadha. Gaaffii gaariidha Bafaqaadu. Asirratti Artemis Accord jechuun Accordiin kun maal kan bahe waggaa 3 moo 4 dura. Accordiin kun Artemis mishiniin kun fuulduraaf ilmi namaa lafa kana lakkisee explore godhuudhaaf hawaa kana keessa deemuudhaaf Mars haa ta'u Mars irraa illee fagaatee deemuu kaayyoo qaba. Kaayyoowwan kana keessatti biyyoota bitti Ameerikaa qofaa miti kana godhuu danda'amu. Maaliif amma gaaffii namoota hedduurraa gaaffii tokko argachuudhaani yoo Artemis irratti isin hojjettan maal Itoophiyaadhaaf hojjettan warratu naan jedhu faadhaa jira. Artemis kun kan ilmaan lafa Ameerikaatii miti. Ilmaan lafa kanaati irraatti humanity. Kanaafuu nuti Artemis keessatti seennee hojjechuun ijoolleen hojjettu ni jira na qofaa miti. Biraanuun ni jira, Dr. Biraanuun ni jira, ijoolleen biraatis ni jirti kan rokkeettii hojjette naasaa keessa odoo hin ta'iin kaampanii naasaadhaa kontiraata hojjetu hojii keessa ijoollee hojjettu hedduu jira. Kanaafuu Artemis kun ilma namaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali? Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu explorationii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wahii haa ta'u
waan fedheenu isin wajjin ni hojjedha jechuudha. Wa'ada galuudha kan wa'adatti galan. Biyyoota hangammaa biyyoota 23tu galee 23 kana keessa Uganda maali Rwanda fi Nigeria seenanii jiran jechuudha. Maayinni madaalliinsa biyyoottan biraa galuudhaaf maayinni nama akka biyya akka Itoophiyaa fa'aa galuu yoo barbaadani maayinni madaalliinsa bu'aa maalii argata? Madaalliin qabu kun fedhuma lafaati fedhuma biyyattiiti. Fedhiin biyyattii jechuun anis contribute niin godha. Contributus niin godha. Contribute amma fakkeenyaaf amma Itoophiyaan contribute godhuu ni dandeessi. Maali wanti isin explore gootan anutis yaada kanaa qabna. Wanni kanaa kun odoo explore ta'ee odoo explore ta'ee wanni kanaa kun odoo barbaadame wanni kanaa kun odoo qoratame ilma namaatiif ni fayyadama waan jedhamu. Yaada akkasiillee biitti fiduu yoo dandeesse wanni maali humna namaa yookiin qabeenya yookiin maallaqa qarshii kannuu odoo hin tahin yaada biyyoota gartee yaadallee kannan yaada biyyoota gartee waan kanallee deeggaran deeggarsiin illee guddaa deeggarsi mee hawaa haa fayyadamnu jedhanii eeyyama kannuun illee biyyattii san kana akkoordii kana keessa ni galcha jechuudha.